oduu wal kashakashoo Israa'el Iraaniin haleeluudhaaf murtoo dabarsitee jirti. Guyyoota sadan darbee kana maree jabaa erga godhaniin booda Israa'el haaloo ishee ba'achuudhaaf murtoodhumaa keessee jirti. Hoogganaan humna waraanaa Israa'el kan ta'e Leetinaal Jeneraal Herzi Haleevi akka dubbatanitti humni ittisaa Israa'el baha giddugaleessaa keessaa bakka kamiin geenye haleeluu ni dandeenya jedhani. Garuu diinonni keenya humna keenya hin hubanne kanas yeroo dhiyootti akka isaan hubatan ni goonaa jedhani. Gamuma wal fakkaatuun immoo pirezidaantiin Iraan akkas jechuudhaan dubbatani. Biyyoonni ollaadhaa daangaa qilleensa isaanii hin eeggatan yoo ta'e ijuman ittiin Israa'el ilaaluunan isin ilaalaa jechuudhaan dubbatani. Nagaan siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baay'ee nagaa taatanii video kana laayikii godhaa sheerillee godhaa yoo fedha keessan ta'e immoo warri arra mana koo dhuftan maamila koo ta'a waan hedduudha walirraa baranna siniin jedha. Video kana gubbaarratti mucaa kana waan jedhe dhageessanii jirtu. Ana waa tokkotu na dhube isin warri Itoophiyaa kuni an du'a namaatti gammadullee isin jechaadha. Du'a walii keenyatti kan gammadurre nuudha jechaadha. Iraanii fi Israa'el maaltu sin dakale maaltu sin gashe waan sin gashu tokkollee qaba. Dubbiin kun garuu hin jira. Dubbii kanarratti maafan dubbachuu barbaade seetan amma ani kalee galgala giiftii kiyya yeroon gaafadhu guyyaa lamaan tokko as immoo afanii maalidha eessa maalirra gahanii haraaratti immoo waa'een biyya kanaa jedhee yeroon gaafadhu. Akkasuma televezyiinii irree yeroo laalu maalidha maalirra jiru waa'ee biyya kanaas ta'e dhufaa jiru moo nagaan bu'aa jira maalidha jedheen gaafadhe. Sababiin itti deddeebi'ee gaafadhuuf maali seetan ijoolleen as Beeruutiin keessa jiran baay'ee isaaniitu jira kan itti fufanillee hojjechuu barbaadan akkasuma yoo nagaan illee bu'e kan gara biyya isaaniillee galuu barbaadan danuu isaaniitu jira jechaadha. Sila kanaaf ani tiyyatana nan gaggaafadha jechaadha yeroo televezyiinii wajjiniin taa'ee ilaalu. Israa'el fi Iraan isaan akka lola walirratti banan waan akkasii akka isaan haasa'an natti himtee jirti jechaadha. Anis immoo televezyiinii isaan irraa argeen jira. Garuu mucaa kana wanni hin taasifabe maanni seetan oduu wal kashakkashuu jedhe. Maalidha wal kashakkashuun Israa'el nama Iraaq nama rabbiin tokkichi kun nama hundumayyuu uumedha. Eenyutu eenyu maali du'u namaatti kan gammaddan. Namni kamuu nama eenyumtuu immoo sin hin beeku sin Itoophiyaadha waan ta'eef asiif achi gizee jettan jechaadha. Kamitti gammaddu kamiif gammaddu waan sanaan dhibne innaan galle bar dhaloota kanas siniin jedha. Namni nama du'a namaatti gammadu dhugaa rabbii sirrii miti jechaadha. Namni kamiyyuu nama qulqullu waaqayyo dhiiga isaatiin bite waan ta'eef namatti hin gammadina du'a namaatti hin gammadina jechaadha. Jarittiin kun akka isaan lola walirratti banuudhaaf deeman waraana walirratti banuudhaaf deemanidha kan haasa'amaa jiru jechaadha. Yeroo dheeraadhaaf waa'ee Beeruutiin kana ammanas ture kanatti yeroo dheeraadhaaf waa'ee hin dhufna kan jedhanii haasa'an waggaa muraasan booda biyya kana dhufanii kan rukutan jechaadha. Kanaaf akkuma sana jechaadha ammas immoo haasaa jalqabanii jiru gara Iraan Israa'el wal rukutuudhaaf jechaadha. Walirratti lola banuudhaaf jarri kun lamaan yaa obboloota kiyya. Obboloonni keessattuu biyyi kun harka keessaa hin qabu garuu Joordaanii harka keessaa hin qabanii garuu gidduu jaraa jiru jechaadha. Gidduu jaraa jiru jara lamaan gidduu jechaadha. Miilana yeroo Iraanii gara Israa'el deemtitu rukuttu sana gubbaarratti argitanii jirtu ijoollee baay'een sagaleessaa amma sirraase jechaadha. Keessattuu caafii ishillee waggaa rukutamtu jechaadha ijoolleen argitan. Viidiyoo sana gubbaarratti garuu ijoolleen baay'een arrabanaaf dhiyeessitanii waan baay'ee jettanii dantaa arrabaarree hin qabu. Kanaaf obboloota kiyyaa rabbiin lafa isin jirtanitti isiniif haa eegu. Ammaaf immoo nagaadha hundumtuu akkuma nagaa isinii taasise kana nagaa isiniif haa taasisu adaraa keessanii akkuma amantii keessanitti du'aayii godhadhaa waaqayyoon kadhadhaa isiniin jedha. Keessattuu dhugaa rabbiiti waan biraa miti nama du'uutti hin gammadu eenyullee haa ta'u nama wal loluu nama wal ajjeesutti hin gammannu sababiinsaa lubbuun takka waan ta'eef lubbuun du'uutti kan gammadu seexana qofa yoo ta'e jechaadha. Ishiiwwan akkanaa kana miidiyaa TikTok irra teessee waarrattee abaluun ajjeese abaluu ajjeefame abaluu san ta'ee biyya baluu san ta'ee biyya baluu kana ta'ee jedha jechaadha.
nuyi waan abaluu isaanii nu gashu nuyi kan nu gashu hojii keenya hojjetannee biyya Arabaa kana keessaa galuudha jechaadha. Nuyi biyya Arabaa kana keessatti irraa baay'ee fayyadamnee irra dhugaa Rabbii jireenya keenya Waaqayyo nu gargaaree itti jijjiirrannee jirra. Maaliif jibbinaa? Namni nama ta'uu isaa hin gaa jechaadha. Arabootuma kanarraa fayyadamne hundi keenya jechaadha. Harka isaanii irraa otoo nyaannu deebifnee immoo miidhamuu isaanii, baduu isaanii, du'uu isaanii irratti yaaduu jechaan amma barbaadanii yoo sin miidhan, amma barbaadanii yoo miidhamne iyyuu dhiisudha malee inni baqaashoo Waaqayyo gatii isaaniif haa kennu jechuudha malee otoo harka isaanii irraa fayyadamnu isaan irratti du'a yaaduu isaanitti du'a gammaduun maaliif barbaachise? waan hin jaalanne godhinaame ijoolleen keenya tokko dhugaa Rabbiiti jechaadha. Amma kana qixxee maaliif hin gammaddu? Amma kana qixxee maaf gammachuun barbaachise? Nama du'uutti gammaduun maaliif barbaachise? Oromoo keenya kana dhugaa Rabbiiti. Innaa akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa warra Beeruutiin keessa jirtan immoo jabaadhaa isiniin jedha. Amma tokkoof tasgabbaa'ee jira. Haalli nageenyaa omaan jedhu jechaadha. Akkasuma rukuchaan illee akka kanaan boodatti duratti kan darbetti jechaadha waan itti fufuu miti jechaadha. Haalli nageenyaa illee bu'ee jira. Akkasuma immoo warroonni kontiraata finne maal goonaa galuu hin dandeenyu maal goona warri jettani itti fuftanii hojjetattanii kontiraata keessa fixachuu dandeessu obboloota ko. Haalli nageenyaa kana badaa miti jechaadha. Kana badaa jechaan kanaan booda waan dhufanii akka duraa sanitti rukutanii miti jechaadha. Ani waanan odeeffannoo giifti giyyaradha keessa akkasuma televezyiinii irra yeroo wajjin laallu bakka akkanatti akkana jedhu maaliif akkas jedhu yeroo jedhee gaafadhu jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'ee maal jettu seeta yeroo nani madamiti anan gaafadha akkas jettee isoo bidishiiniin kijibdu wajjin kijibiin jette ani waan baay'een ishee argechaadha waan akkana jettee tonatti himtu Araboonni hunda miti kan kijibdu ijoollee isin haa galu jechaadha. Ani waan baay'een irratti argeetoo haasaa waan ani dhugaa tokko irratti argeen haasaa malee waan ishii sobanatti haasoftee irratti qabee wanti irraa haasa'u miti jechaadha. Kanaaf akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa lafuma jirtanitti isinillee amshiroomaa miti abdiin nuti deebi'aa jira galata Waaqayyo warri Beeruutiin keessa jirtanii akka kaleessaa miti akka kaleessaa hin gaddinu hin boonyu isiniin jedha. Warra Joordaan keessa jirtanis immoo akka carraa ta'ee akka tarii baqa simbira wanti ga'u tokko illee hin jiru hin sodaatinaa isin jechaadha. Sababiinsa jarri wal lolan lamaanii yoo lolayyuu kan walitti banan ta'e isaan lamaantu wal lola malee jarri isaan Joordaan kun lola keessaa harka hin qabani. Yookiin hin lolan jechaadha. Akka amma mucaan kun kashaa jedhee odeessu ollaan isaanii wajjin hin loluu qaba namna jedhe kana eenyutu itti hime? Kanaafuu waan kana viidiyoo kana laaltaniitu ijoolleen keenya biyya sana hojjechaa jirtan tarii raafamuu dandeessu. Uumaa miti isiniin jedha innaa gidduu waan jirtuufiyyuu kanaafiyyuu isiin hin rukutamtu keessaan hin rukutamtu. Garuu waan tokko sagalee minaaminni yoo isinitti dhagahame qofarraan kan hafe jechaadha. Akkas isiniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kootii hedduu galatoomaa waan dhaggeeffattanii fi waanuma ta'e keessa ijoollee keenya harka galfattu kanan na taasifsiise like share godhaa yeroo gaarii naaf qabaadha viidiyoo biratti.